sagantaan keenya sanumatti fudhatti jira. Ibsa gabaabaa tokko booda walitti deebina jechuudha. Jaarmiyaa tokkummaa Aboo Yaman. Jaarmiyaa tokkummaa Aboo Yaman. Aboon tokko waa hunda dura kan itti amanu fi kan karoorfatee jiru tokkummaa. Aboon tokko dhaabbileen siyaasaa Oromoo afran walitti dhufanii qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo gaggeessuuf kan itti amanan tokkummaa. Kan karoorfatee jiru tokkummaa. Irratti hojjechaa jiru mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoomsuudhaa fi humneessuudha. Akkuma ibsa yeroo garaagaraa Aboon tokkoome ibsaa ture seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhaabbileen siyaasaa Oromoo kanneen qabsoo hidhannootti amanan afur hooggana tokkoo fi mooraa qabsoo bilisummaa tokkotti deebi'uun isa duraati. Kun immoo injifannoo boonsaadhaa fi abdii qabsaa'otaa fi uummata Oromoo fal'aa horee jira. Addi bilisummaa Oromoo Aboon diina isaa buqqisuu fi Oromiyaa gabrummaa jalaa baasuuf tokkummaa malee injifannoon barbaachisu gonfachuu waan hin danda'amneef tokkummaan dhimma fardii mooraa qabsoo bilisummaa ta'utti amana. Kanaaf dhimmoonni tokkummaa qabsoo bilisummaa Oromoo deebisanii ijaaruu fi humneessuu ammas dhiyeenya kana hoogganoota ABO duraanii fi ajajoota WBO duraanii rakkoo garaagaraatiin qabsoo bilisummaa Oromoo irraa moggabban mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoomanitti deebisanii jiru. Hamileen hin jiru. Kunis injifannoo ABO tokkoomeeti. ABO'n tokkoome akkuma isin ibsaa jirutti akeekni isaa kan duraa qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessaa turanii fi har'a asitti jiran mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tokkotti deebisuun diinni keenya tokkitti mootummaa wayyaanee kan ilmaan Oromoo biyya keessaa dhiiga ilmaan Oromoo lolaasaa jiruu fi qabeenya ilmaan Oromoo lafarraa buqqisaa jiru. Dachee Oromoodhaa akaakoof abaaboon keenya hundee uumaa ganamaatiin irratti argaman saamiinsa inni geggeessu buqqisuuf tokkummaan keenya barbaada.